Artist Kadir Martuu dhukkubsatee mana yaalaa jira. Maaltee dhukkubsatee maaltu isa qunname? Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Artistii kabajamaa fi jaalatamaa Artist Kadir Martuun dhukkubsatee mana yaalaa seenee jira. Maaltu isa qunname kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Akkasuma ergaawwan abbootii qabeenyaa Oromootiif waa'ee Kadir Martuutiin wal qabsiisanii namoonni baay'een ergaa jiran kan isin biraan geenyudha. Isinis amma xumuraa dhufana turan firraa keenya akkasuma namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya. Gaazexeessaa OBN kan ta'e Anwar Jamal akkas jechuudhaan jalqaba. Artist Kadir Martuu dhukkubsatee mana yaalaa jira. Artistiin kun xumura bara 1990 keessa nama biyya keessa taa'ee dararaa fi dhiibbaa uummata Oromoo irra gahaa ture dandeettii aartii Rabbiin kenneef sagaleessa uummata isaa kakaasaa turedha. Bara 1998 akka lakkoofsa Abashaatti siidiin kilippii muuziqaa Artist Kadir Martuu Artist Abdii Ibraahimii fi Alii Saabitii waliin mana muuziqaa Abbaa Gadaatiin yookaan Xaahir Jamaal Abbaa Gadaa maxxansee sochii qabsoo yeroo sana ture kan onnachiisee fi qalbii warra yeroo sana ijoollee ture keessa waan guddaa nama kaa'edha. Sochiin inni yeroo barataa yuunivarsiitii Finfinnee ture keessattuu gumii aadaa fi afaan Oromoo barattoota yuunivarsiitichaa keessatti godhee ture ajaa'iba ture. Walaloo inni barruulee gumii aadaa afaan Oromoo irratti barreessee ture bara 2005 natti fakkaata akka carraa ta'ee barattoota yuunivarsiitii Finfinnee barasan eebbifaman harkaa fuudhee dubbiseen ture. Yeroo ulfaataa sana keessatti walaloo maxxansuu miti yaadamu hin ture. Gumii aadaa afaan Oromoo cimsuu keessatti gahee guddaa akka qabaate dhagahee kana caalaa seenaa isaatti galuu hin barbaadu. Artist Kadir Martuu uummata Oromoo hundaaf galata guddaa oolee jira. Namoonni akka isaa rakkachuu hin qaban ture garuu carraadhaa homaa gochuun hin danda'amu. Amma dhukkubsatee mana yaalaa jira. Bilbilaanis sagaleedhaanis dhagahee jira. Hedduu garaa nama nyaata. Maaloo Kadiroo haa gargaaruu yaa biyya. Du'aayis godhaaf jechuudhaan gaazexeessaan OBN Anwar Jamal gara fuula social media isaatiin barruu kana kaa'ee. Ergaa abbaa qabeenyaa yaadataa Juneediitiif waa'ee Kadir Martuutiif wal qabsiisanii ergameef keessa kabajamoo obbo Yaadataa Juneedii akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatan. Kadir Martuu ni beektu miti eeyyan ni beektu. Kadiroon dhiira Oromoo kan gaafa rakkoo fi rooroo Oromoof aarsaa guddaa kaffalaa turedha. Goota onnee sibiilaati. Waa'ee Kadir isinitti himuuf miti waan inni amma keessa jirus walumaan dhagahaa jirra. Kadiroo ergaa dhukkubsatee tureera amma sadarkaa yaaddessaar gahee jira. Oromoon garuu har'a reef erga lubbuun itti dhufee argee miidiyaa irratti wacaa jira. Hunduu dhukkubsachuu fi koomaa keessa galuu malee akkasiin gargaarsa akkasii mallaqa haganaa isa barbaachisaa yaaliin isaa bakka akkasiitiin jedhee kan dubbate arge hin jiru. Goota sabaaf jecha dhukkubsatee fayyaa dhabe kana siree irratti dhiisnee imoojiidhaan miidiyaa balleessaa jira. Kadiroo kan fayyisu amma poostii fi boo'icha osoo hin taane Rabbi wajjin yaalii argachuudha. Yaalii argachuuf immoo mallaqa isa barbaachisa. Mallaqa kana haala amma jiru walitti qabuuf immoo yeroo dheeraa fudhata. Guyyaa mindaan bahu eegdee qarshii walitti buuftuuf gurbaa akka qarootti ilaallu kana dhabuuf deemna. Irra hedduun warra amma waa'ee Kadiroo dhiphachaa jiran warra humna guddaa qabuu fi gargaarsa barbaadu aartiin gochuuf humna qabu osoo hin taane warruma galii xiqqoo qabudha. Kanaafuu ammatti kan natti mul'ate hanga Oromoon birmaatuufitti obbo Yaadataa fi namoonni isa fakkaatan lubbuu mucaa kanaaf osoo nuuf qaqqabanii yaada jedhudha. Kana gochuun immoo isaanitti hin ulfaatu. Arjaa gita hin qabne bakka rakkootti waammatanii hin callisne akka taatanis na beeka. Kan akka gootanis shakkii hin qabu. Kan keenya ni tura. Hangasitti isin nuuf qaqqaba. Umriin keessan nuuf haa dheeratu. Qabeenyi keessan haa barakatu jechuudhaan namni tokko gara fuula miidiyaa isaatiin barreeffama kana kaa'e.